السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا لجان لا مستوى الجرارة اللجان بالفاتح تجرى إن شاء الله بإذن الله. أنا في كذا قفوسني من الجنة هذه هي روحي. Kana rakkasani isinin jannata qaaliiwwan keenya miidhaan keenya illee kunuuti qaqqabuutu jira. Isinillee qaqqabee kunillee bilchaate alhamdulillah wati ingilis bilchaate nama kana qaqqabnaan maashaallah tabaaraka rahmaan maashaallah ta'ee jira jechuudha. Akkasanii obboleeyyan kiyyaa daawwattootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Murayyaanii isinin jannaa qaqqaaliiwwan keenya garaa keessana bu'uu maashaallah tabaaraka rahmaan koottaa hanyaannu isinin janna inshaallah. Koottaa fi hanyaannu qaqqaaliiwwan keenya akkatti hunda fiigichaatee jira maashaallah tabaaraka rahmaan. Kanaaf tafaddalu ta'aalu yaa akhwaani ta'aalu. ستي ما شاء الله جمتي شطورة جديدة وفمانا وفجة جمالا قدرة لو من جاي جنجر وباله وهو قلنا لنتاتو ربي أكسني سنتاتو له سنجر إن شاء الله. ستي ما شاء الله جمتي شطورة جديدة وفمانا وفجة جمالا قدرة لو من جاي جنجر وباله وهو قلنا لنتاتو ربي أكسني سنتاتو له سنجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا لجان لا مستوى الجرارة اللجان بالفاتح تجرى إن شاء الله بإذن الله. أنا في كذا قفوسني من الجنة هذه هي روحي. Kana rakkasani isinin jannata qaaliiwwan keenya miidhaan keenya illee kunuuti qaqqabuutu jira. Isinillee qaqqabee kunillee bilchaate alhamdulillah wati ingilis bilchaate nama kana qaqqabnaan maashaallah tabaaraka rahmaan maashaallah ta'ee jira jechuudha. Akkasanii obboleeyyan kiyyaa daawwattootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Murayyaanii isinin jannaa qaqqaaliiwwan keenya garaa keessana bu'uu maashaallah tabaaraka rahmaan koottaa hanyaannu isinin janna inshaallah. Koottaa fi hanyaannu qaqqaaliiwwan keenya akkatti hunda fiigichaatee jira maashaallah tabaaraka rahmaan. Kanaaf tafaddalu ta'aalu yaa akhwaani ta'aalu. ستي ما شاء الله جمتي شطورة جديدة وفمانا وفجة جمالا قدرة لو من جاي جنجر وباله وهو قلنا لنتاتو ربي أكسني سنتاتو له سنجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا لجان لا مستوى الجرارة اللجان بالفاتح تجرى إن شاء الله بإذن الله. أنا في كذا قفوسني من الجنة هذه هي روحي. Kana rakkasani isinin jannata qaaliiwwan keenya miidhaan keenya illee kunuuti qaqqabuutu jira. Isinillee qaqqabee kunillee bilchaate alhamdulillah wati ingilis bilchaate nama kana qaqqabnaan maashaallah tabaaraka rahmaan maashaallah ta'ee jira jechuudha. Akkasanii obboleeyyan kiyyaa daawwattootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Murayyaanii isinin jannaa qaqqaaliiwwan keenya garaa keessana bu'uu maashaallah tabaaraka rahmaan koottaa hanyaannu isinin janna inshaallah. Koottaa fi hanyaannu qaqqaaliiwwan keenya akkatti hunda fiigichaatee jira maashaallah tabaaraka rahmaan.
كناف تفضلوا تعالوا تعالوا يا اخواني تعالوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channelii Umu Rayyaan jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii? Nu nagaa alhamdulillah baga jiraattanii maasha Allah tabaaraka arrahmaan. akkasitti ashaa ajaa'ibaa godhaa jirra, faxuura ajaa'ibaa godhaa jirra. koottaa haa nyaannu isiniin jenna buleen kee qaqqaalee fi gaggaarii makutti tamutti liidoo haaboo immoo sumo eenyu waameen isarayyoo isa abeet. hordoftoota YouTube channelii Umu Rayyaan kulliin keessan koottaa nyaanni qophaa'aa jira. Nyaanni isiniin jenna qaqqaaliiwwan keenya hunda keessanii isin affeerree jirra. kun allichaas hojjetaa jirra inshaallah. kun allichaadha, qowaxii foonii fi hojii diimaadha. kanaaf akkasitti koottaa waxii maasha Allah tabaaraka arrahmaan jedhamu qawaxiin keenya akka kanii mo'aas xiqqoo ni qabna jennee yaanna. rabbi waan akka kanaati. hundi keessanuu koottaa tafaddaluu isiniin jenna qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan keenya. YouTube channelii Haadha Rayyaan subscribe godhaa fi share like gochuu hin dagatinaa. hordofaanii waanuma gaggaarii waanuma khayrii gallakkisti waan ta'eef hordofuun hin dagatinaa isiniin jenna. asuma nyaanni kun immoo garaa keessan habuu isin haa qaqqabu. du'aa goona gaamin nu jalaa jedha. bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ya rabbi hajaa keenya baas, ya rabbi hajaa keenya kaas, ya rabbi yaada muraada keenya nuu goot, ya rabbi umurii dheerina riskii bal'ina imaana salaata wadaaja wakiil ya rabbi ya Allah. ya rabbi biyya nama kana keessatti illee bakkuma jirutti nu eegi, hamtuurraa nu eegi ya rabbi ya Allah. toltuutti nu qabi, shayriirraa immoo ya rabbi nu fageessi. yaa tokkichummaa rabbi yaa khaaliq ya rabbal aalamiin. mastuyyee fiqir sin dagadhee wallahi duuti naa dagattu dhiifama ruhii kiyyaa waan nanuusii sin jedha ayyooni ana. kanaaf koottaa haa nyaannu hundi keessanii siniin jedha. innaa rabbiin yaada muraada keenya nuuf haguutu, umriillee rabbi nu haa dheeressu. haadha abbaa keenya haadha keenya warra jirtu rabbi umriitii nu haa dheeressu. abbaa keenya warra akhiran jalaa deemimmoo rabbiin jannata firdawsiidhaan isaan haa qananiisu. usuun isaanii qofa jannataa rabbiin isaanii haa taasisu inshaa Allah. kanaaf akkasii obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii kanaaf rabbiin hajaa keenya baasu. warra eeruun barbaaduuf abbaa manaa gaarii, abbaa manaa saalihaa kan ta'e rabbiin obboleeyyan kiyya sinaa waffaqu. yaada muraada keessan rabbiin isiniif haa guutu. waan sodaattaniin najaa bahaa, waan jaallattanii immoo hundammoo kulli rabbiin sinaa waffaqu inshaa Allah. isiniin jennaa qaqqaaliiwwan keenya hunda keessan hojuu isin jaallannaa, isin kabajnaa. kun maalin jechuun keessan hin oolu, kun qimamiidha, wargaati jedhama. akka Suudi Arabiyaatti nyaata shittaan nu geessa maasha Allah. እና akkasii qaqqaaliiwwan keenya isiniin jennaa ta'aaluu tafaddaluu inshallah. اللي خلصنا كل الحين بس باقي شوية ما خلص. اللي خلص ان شاء الله نقول بسم الله وناخذ اقول لكم. kanaaf akkasii hunda keessanuu isinin jaallatta. naa olitti immoo rabbal aalamiin sinaa jaallatu. waan allichaadha garuun keenya kanaa qolallaa hin jira. hogguu bilchaatee inshallah isinii waraabaa. kanaaf akkasii isinitti haa tolu isiniin jenna. aybeelleen qabna garuun hojjenne malee inshallah yoo rabbi jedhee bor hojjenna. baqaalaan xiqqoo cufaa ta'e akkasanii obboleeyyan kiyya biddeenallee hin qabna maasha Allah. isinitti agarsiisna qoyaagaa xiqqoo inni. kanaaf qaqqaaliiwwan keenya maasha Allah tabaaraka arrahmaan. biddeenni illee ni jira kunuuti. agartu biddeen maasha Allah tabaaraka arrahmaan. biddeenni illee ni jira kunuuti.
Kanaafi kottaa haa nyaannu isinin jennata qaaliiwwan keenya.